Akkam bultan hordoftoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork kuni qophii addaa tokko har'a qabadheen dhiyaadhee jira. Har'a hayyoota lama hayyoota amantii of biraan qaba. Hayyoonni amantii isaan magaalaa Lakkuu yookiin ammoo Minisootaa yookiin Oromiyaa xiqqoo keessatti masgiida Toofiq keessatti hojii gurguddaa qabanidha. Keessummoonni kan koo lameen Haaji Ayyuub Kaawwatii fi akkasumas ammootu Ustaaz yookiin Sheek Naasir Hamzaati. Isin lachuu baga nagaan dhuftanii. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Hedduu ulfaadha ka yeroo baay'ee an rogeeyyii wajjin waa hedduu haa'ee sabaa kan hojjenna. Ustaaz Naasir wajjin illee yeroo hedduu wanti dabalanii hin jiru. Waan tokko garuu wanti hojjenne jira. Har'a ammootu dhimma amantii Islaamaa yookiin ammootu masgiidni Toofiqii fi masgiidan I think masgiida ollaa keessanitti argamu wajjin ta'uudhaan kora yookiin ammootu konferensii Islaamaa kan dhimmoota Oromiyaa xiqqoo keessatti hawaasa keenya rakkisaa jiru irratti marii bal'aa fi konferensii bal'aa I think waggaa COVID dura konferensiin Islaamaa kun magaalaa kana keessa gaggeeffamaa ture. COVID wajjin wal qabatee konferensiin kun hafee jiran fakkaata. Amma immoo yeroo jalqabaatiif konferensii kana COVIDin booda deebistanii kaastanii jirtu na fakkaata. Konferensiin kun keessattuu uummata yookiin hawaasa Islaamaa biyya itti dhalatan irraa baqatanii biyya namaa keessa yookiin ammoo kaaba Ameerikaa keessa qubatanii fi faayidaa olaanaa fi barumsa addaa kan kennu bara kan ammootu furmaata dambalii rakkoowwan bu'uura biyya ormaa yookiin baqaa kana keessatti saba keenya mudataa jiru, dargaggeessa keenya mudataa jiru, maatiilee keenya mudataa jiru qabattanii dhiyaattanii jirtu. Ustaaz Naasir, mee isinirraan jalqabaa. Korri kun kaayyoon kora kanaa, korri kun akkamitti akka qopheessan qaamni kora kana qopheessaa jiru. Kaayyoon itti qopheessanii fi maqaan keessattuyyuu furmaata dabbalii rakkoo biyya alaa kana keessatti nama mudatu waan jedhudha. Akkanaa galetti mee dhimma kanarraa kaayyoon korri kun waggoota sadii booda deebi'ee hin dhufe hawaasni Oromoodhaa kanneen magaalaa Lakkuutti argamanii fi akkasumas ammootu qilleensarraan karaa live stream yeroo darbuun kora kanarraa maal baratan jettanii yaaddan kaayyoon isaa hoo ammoo maali? Bismillah, alhamdulillah. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودكتورني داوتوني أورميا ميديا نتورك وندي خيسنو من بكجرتنيتي نجيني خوشنا لك أبو جتلا guyyaa Jum'aati gaanu bira amma salaata Jum'aa eeguma muraasaan nu hafe yeroo tana keessatti rabbiilleen duraan dursee biyya teenya Wallaggaan Shawaan jalqabee biyya drooniin bombii fi halillaan adda addaa ummata keenyatti gartee akka roobatti itti roobaa ummata keenya halilchee fixeessan Rabbi subhaanahu wa ta'ala dhiiga isaanii waan isaanii haa dubbatu. Rabbi subhaanahu wa ta'ala gumaa isaanii haa kafalu. Akkasuma guutuu Oromiyaa keessatti nagaa fi tasgabbii Rabbiin haa argamsiisu. Zaalima gartee zaalima nurraa haa qabu. Ummata nagaa Rabbi nagaa haa baasu. Biyya teenyaa fi wallaa biyya teenyaa hundallee Rabbi nagaa haa godhu. Eega san jannee booda biyya keessa jirrus alaamona keenyaas xiqqaa fi guddaa keenyaas fayyaa fi imaana nagaa irratti Rabbi nu haa tursiisu. Dhukkubaa fi waan dhibeen dhibu Rabbi nurraa haa qabu jechaadha. Galatooma ulfaadhaa waameen sagantaa kana gartee akka qabeenya keessanitti wanti hawaasaa hundinuu nu laalchisee jettanii sagantaa kana qopheessuu keessaniif waan tursee galata guddaa qabdanii wayyooma ulfaadhaa isin jenna isinitti haa baru isin jenna galatoomaadha. Itti aansuudhaan korri arraan tana qopheessaa jiru kun Toofiq Islamic Center kora marsaa 18ffaa qopheessee ture. Bara 2018 irraa maayii ture. Sababa dhibeeti koronaati wal qabatee akkasumatti sababa sanumaan wal qabatee iddoo kanatti namni walitti dhufuu fi kun guramee waan ture jecha walgahii guddaa akkasii godhuudhaaf sheekotii biyyarraa afeeruudhaaf viizaan kan namulleen amata 2-3 kan eeggatu tahee imbaasiin ummata silaa sheekotii keessummoota biyya afeerachuu barbaannu intervii isaan dhiyeessuudhaaf amata 2-3 faadha bal'anni hagasitti malee hin jiru jechuudhaan. Kanaatu hamilee nu cabseef duba nu hambise haga wayyaa garuu masgidaa fi gara adda addaatiin walgahii godhaatuma jira. Barana alhamdulillah masjida Abubakar zamana dheeraa waliin turre ollaa keenyaas waliin ani cinaa tokko achi keessatti illee guddadhee masgida keessatti xiqqeenya barachaa turee fi keessatti illee salaataa ture waan ta'eef hariiroo guddaa waan qabnuuf obboleessa keenya imaam waliin nama jaamu tokko waliin nama asitti illee barsiisu achitti illee barsiisu imaama masjida Abubakar ta'ee asis tahee akkasitti waliin jirruutu kora afaan Ingiliffaatiin dargaggoo biyya kanatti shamarree biyya kanatti dhalattee guddatte
tan afaan Oromootii fi afaan Somaalee sirriitti hin beeneef bifa gartee qindoomina bareedaadhaan konveeshina galma guddaa Minneapolis keessatti argamu konveeshinii seentar jedhamuun afaan kuni afaan Ingiliffaa waan ta'eef jechuudha. Keessattuu ijoollee dargaggootaa waan xiyyeeffannee jirruuf yeroo duraatiif koora jalqabaa waliin waloodhaan taanee irree waliif taanee waliif tumsinee haalli Minneapolis keessa jiru kun haala ulfaataa waan ta'eef diraaga irraa eegaliin wantoota rakkoo adda addaa maatii guddisa ilmaanii keenya rakkoon adda addaa ilaa sadarkaa lubbuu keenya nu sodaachisu waan ta'eef ilmaan keenya kana maal godhuu qabna maal daddafnee waan takka godhuu qabna jechuudhaan korri kun yaamame kora gartee amantiin islaamaatii fi akkasumatti eenyummaan keenya illee keessatti calaqqisu qopheeffannee dooktorootaa fi hayyoota amantii hayyoota fayyaadhaa waa'ee warra opioid waa'ee diraagaa waa'ee gartee hashiisha jechuudha namni hashiisha fudhatu akkamitti irraa eewalamuu danda'a namni keessa jiru akkamitti irraa hafuu danda'a akkamitti tajaajila argatuu danda'a rakkoo mental issues rakkoo sammuuleetis rakkoo adda addaa jechuudha guddaan immoo damballii rakkoodhaa akkamitti keessaa rakkoorraa furmaata argatanii keessaa bahanidha guddaan so sheekootii akkama Abdul Hafiz Kanaadarraa dhufe rabbi fedhee sheek Fuad illeen Siyaatilraa dhufa sheekootii haga Oromoo afaan Oromoo dubbattu nama 18 ol kana qopheessine taan immoo ta Ingiliffaati koodii kun bakka 8 qoodame tokko afaan Ingiliffaa tokko afaan Oromiffaa tokko afaan Somaaliffaati so dargaggoonni keenya irra guddaan afaan Ingiliffaa sanitti akka hirmaatan namni immoo akka afaan Oromootti hirmaatu kan akka akkasumas ka afaan Oromiffaa gaa obboleessa keenya Ayyub Qaawoo isaatu keessa sagaaratti isa inshallah akkana fakkaata gaa. Hedduu galatoomii korri ammaa kuni mata dureen inni itti kenname kuni dambaliidha. Dambalii yookiin ammootu isa wave waan guddaadha. Waan garanaa garas nama dhahuu keessattuu yeroo markabni yogguu galaana irra deemu dambaliin jiraannaan shofeera bareedaa yookiin ammoo shofeera gaariitu kallattii ittiin bahu laallachuu keessaa qaba. Waan shofeera gaarii barbaachisuudha malee akkanumaan yoo itti oofte markabni sunis ni garagalaadha. Kanaaf tooppikiin isin yookiin ammoo mata dureen isin itti kennitan kun hedduu ulfaataadha. Haajayyuu mee dambaliin jettan mata dureen kun yeroo dambaliidha maqaa kanaan yeroo kennitani maaltu maqaa ulfaatu kana jecha ulfaataa kana qophii kana yookiin mata duree kana irratti kennuun barbaachisi. Rakkoon keenya hangana mara ulfaataadha. Rakkoon keessattuu nama biyya alaa irraa baqatee as jiru wantoonni amma ustaastu kan jiru keessattuu diraaga yookiin ammootu wantoota hashasha garaagaraatiin wal qabatee waan hedduutu jira. Haalli jireenya biyyattii kanaallee akka silaa hawwinee dhufne osoo hin taane rakkoo garaagaraatu jira. Keessumattuu anis barsiisaa haayiskuuliitii rakkoolee diraagaan wal qabatu kana rakkoo qulqullina barnootaatiin wal qabatu barattoonni keenya yuunivarsiitii seenanii yeroo isaan irraa eeggamutti achirraa bahuudhaan wal qabatee waa hedduutu deemaa jira. Mee isin maal laaltanii mata duree kana kennitan? Bismillah. Salaatu wassalamu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dura gartee namni nama gartanii waa sii godhe yoo hin galatoonfanne rabbii illee galatoonfatu jedhanii dura OMN'n ulfaadha jechuu fedha akka gartanii miidiyaa qabeenya kennaatitti ilaaluurraa tokko ulfaadha yeroo gabaabaa ijama kaleessaa bilbilee hadhatti waan kana mijeessuun keessan hedduu na boonsaa isiniin boonnaa obbo Dajaniin keessatti baay'ee nutinaa dhaabattee waan kana akkaan ergaa kenna kana yeroo gabaabaatti dabarfan qooduu keessan hedduu irraa gammada. Jabaadhaa warra wajjin akkana socho'ee gamtaan galma ga'u rabbi nu haa godhu jechuu fedha. Ittaansee yeroo geesse ulfaadhoo akkas yeroo gabaabduu kennamee sagantaa kana akka nu geessitu maashaallah hedduu sirraa boonnaa siin boonnaa rabbi umrii si haa dheeressu kabajamtuu teennas taas keessa jirtu maqaa isii sollaaluu ulfaadhu jechuuni fedha. Maali damballimmaan kun maaliin maqaa nagaan ulfaatu kun bahee ka jedhamu dhuguma gartee silaa waa laallee silaa maqaan kan irra ulfaatu jiraatee ni baafnaatu. Akkuma waliin beeynu kun waan ilmi namaa guutuun harkaa qabnu akkuma Oromoon jettu miilaan dhaabatan harkaan haatatanii jedhan. Abbootiin haawwatiin magaalaa kana keessa jiran waan ilmaa isaanii wajjin ta'aa jiran waan ilmaan keenya keessa deemaa jiran hedduu waan nama yaachisuu fi hedduu waan gaafii nama gaafachiisu irraa tokko ka ta'e. Isa kana laallamee olumaan hayyoonni walitti dhufanii maqaa kana mata duree isaa goonee mee yeroo dheeraa
almost waggaa 5 waggaa 4 waan ta'amu kana hawaasni keenya walitti dhufuu dhabee ilmaan keenya walitti fiduu dhabnee rakkinni adda addaa keessatti qoodni nu harkaa fudhatee galaanni nu harkaa ilmaan keenya nu harkaa fudhatee usuu argu ilmaan dhabaa jirra usuu arginu gartanii finna keenya kajaalannu san dhabu jirra mee waan kana jedhamee mariin irra godhamee waan kana bu'uureffamee jechuudha. Alhamdulillah hedduu irraa gammannaa hedduu nu gammachiisa. Rabbiin warra waan kana gartanii yaannee bakkaan gahullee nu haa godhu. Haasawa qofaa miti hawaasni keenya kan islaamaa qofaa miti kiristaanaallee usuu gabbahee ilmaan isaa karaa tokkotti deebisee dhugaa kaleessa Oromoon qabdu dhugaa kaleessa gartanii ilmi islaamaa qabdu dhugaa hawaasummaa waliin qabnu sanitti silaa deebi'amee baay'ee baay'ee qabna. Rabbi nu haa tissu damballiin kun sababaan itti baheef waan ulfinna keessa jirru rakkina guddaa harkaa nu qabu karaa amantiitiinis karaa birootiinis kanaafi wanni kun bu'uureffame jechuu barbaada. Yeroon keessee gaafii kee asumarratti gabaabbadhaa isaan ittiin dhufa rabbi jedhee jazakumullahu khairan. Ulfaadhaa hedduu galatoomaa. Anis akka dhagayetti keessattuu interviilee Ustaaz Naasir miidiyaa biraa irratti godhanii fi sheekonni biraas isa wajjin ta'anii godhan irratti wanta hin argine tokkoffaa mata dureeleen guyyaa kana dhiyaatan dargaggeeyyii Oromoodhaa yookiin ammootu qeerroo irratti xiyyeeffatanii keessattuu ijoollee biyya guddatan haalli keessa deemamaatiin jiru haalli argaa jirru haala gaariidhaa miti. Waa rakkoo hedduutu jira. Rakkinoota hedduu kan ammootu dargaggeessa kenna ammaan yoo karaa irratti deebisuu hin dandeenye booda boo'icha hin dandeenyu waan jedhu ciminaan of keessaa waan qabuufi hawaasni Oromoodhaa akkuma jirutti hirmaannaan asirratti godhuu qabu tokko osoo manatti nafne dargaggeessi keessan ijoolleen dargaggeessaa yeroo baay'ee iddoo amantii kana rakkoon tokko kan jiru afaan isaan danda'aniin akka isaan danda'anitti fooftaa isaaniin danda'anitti isaaniif galuu yoo hin dandeenye ijoolleen achirraa is boring siin jedhu yoo afaan isaan hin dandeenye qofaan kittimaa ooltu taate jechuudha. Wama gaarii feetee yoo taate jechuudha. Kanaaf yeroo ammaan tana qophiin afaan sadiin qopheessinee jettan afaan Somaaleetiin ni jira jedhamee dargaggeessa Somaalee ijoollee afaan hin dandeenye akka yaam afaan Oromootiin jedhamee jira ijoollee yookiin ammoo manguddoota haawwan abbootii afaan Ingiliffaa sirnaan hin dandeenye inni biraa ammoo dargaggeeyyii keenya ammas kan afaan Oromoo daran afaan Ingiliffaatiin dhageeffataniif manni yookiin ruumiin iddoo garaagaraa sagantaan bakka garaagaraatti qabame ankaleessa yeroo dhaga'u akkamiin bakka tokkotti afaan sadiin gaggeessan kan jedhutu gaafii naxxaa ture gaafii koo kan kaasuudhaaf ture naa deebistanii jirtanii hedduu ulfaadhaa ka Ustaaz gama keessan dhufa dhugaa dubbachuudhaaf yoo taate isin barsiisaa amantii Islaamaatis I think yoo dogongoruu baadhe daayirektara madrasaa jalatti gaggeeffamu daayirektara akka pirinsipaalii tokkotti yookiin akka dura bu'aa mana barumsaa tokkotti waa hedduu agartan waan guddaatu deema. Ijoolleen Oromoodhaa sagantaa kanarraa akka hin hafne faayidaa asirraa argachuu qaban kamuu akka argatan dargaggeessa Oromootiin maal jettu yeroo baay'ee dargaggeessi bakka walgahii irraa hafa. Yoo kallattiidhaan dhaamsi kun dhugumatti hawaasni keenya argaa jiraate hiree qabaatanii tamsaasni kun isaan dhaqqabaa jiraate wanni guddaan haadhaa fi abbootiidhaan jechuu barbaadu guyyaan kun lallaba keessan dhageenye iyyannaa keessan dhageenye ijoollee teenyaaf maal godhaa jirtan hoggayyuu yaada jedhutu nutti ka'a. Barumsa adda addaa waan ijoollee teenyaaf barumsa ta'e waan isaan wal fakkaatu waan isaanitti gartee afaan isaan beekanii haala isaan beekanii barumsa akkasii ijoolleen teenya argachaa hin jirtu jedhamee yeroo hedduu komiin nutti ka'a. Komii san jalaa bahuufis ta'e gaafii seenaatis gaafii seeraa jalaas bahuuf ta'e waan kana dhugumatti san qofaaf osoo hin taane lubbuma teenyaafuu rakkoon ijoolleen keessa jirtu haalli yaaddeessaadha. Haalli identity crisis jira. Eenyummaa ofii namni sadarkaa wallaalee sadarkaa eenyummaa ofii dagachuu irra jirti ijoolleen teenya. Ani duraan dursee akka Oromoo baqataa Oromoo biyya kanatti Musliima ta'ee ifti amanee of ta'ee jiraachuudhaaf hawaasa akkanaa kana keessa ijoollee fidnee ijoolleedhaan wal garsiisuun hawaasa guddaa akkanaa qabaachuu dubartiin teenya hijaaba isii malee namni biraa uffatee akka jiru Ameerikaa keessa arguun kun impaawarii isaan godha. Kanaaf bakkuma kana dhufuun ofiifuu ijoolleedhaaf ergaa guddaa qaba. Self confidence eenyummaa ofirratti ani nama Oromoo baqataa ta'us Islaama ta'ee biyya kana keessatti abbaa lafaati abbaa biyya kanaati jechuu danda'u empower waan
isaan godhuuf bakka kana guyyaa kana dhufuun barbaachisaadha. San malees ammas namoota hayyoota amantii qofa osoo hin taanetti waa'ee jiruu jireenyaa keessatti waa'ee barumsaatiin wal qabatee waa'ee gartee keessattuu hashiishaa fi diraagaa fi wantoota ijoollee teenya sammuu rakkaa jiru if duuba hambisaa jiru kanaan wal qabatee haala kan akkamitti ijoolleen cabsitee keessaa baate waan jirratti sagantaan panel discussion jira. Hayyoota doktoroota adda addaatu dhufa. Kanaafuu ijoollee teessan guyyaa kana ganama sa'aa 10 irraa akka galgala sa'aa 10ti. Hayyoota gurguddaa imaama gurguddaa New York fa'aa ta'an isaantu fa'aatu dhufa Sheekh Abdurrashiid fa'aa. Kanaaf gaafii qabdaniifis rakkoo qabdaniifis yoo rabbi fedhe dhibbatti furmaata illee argachuu baattan at least qajeelfama ni argattan jennee yaadna. Namni waliin dhufe kanaafuu damma kannisni tokko kophaa isaa hojjetuu hin danda'u jette Oromooleen. Kophaa isaa masgiinni waa takka godhuu hin danda'u. Waloodhaan dhufnee isinis ilmaan keessan fiddanii hayyoonni keenyas beekumsa isaaniitiif waan qabu waliif finnee akkam taana waliin jennee isinirraa dhaggeeffannee isinis hayyoota irraa dhaggeeffattanii ijoollee tunaaf keessattuu biyyittii tun karaa itti deemaa jiru. Biyya teenya tun asitti horaa jirra, asitti ilmaan guddisaa jirra, asitti ilmaan guddisaa jirra. Ijoolleen biyya kana keessatti qaama siyaasaati, qaama gartee guddina biyyaati, qaama hoggansa biyyaati, qaama biyya kanaati. Ijoolleen gara isin deemaa jirtu hin jiru. Biyya qofa irratti fokus godhuu turre. Waa'ee biyya keenya dhugaadha. Wanni biyya keenya qabeenya keenyaa fi waa hunda nu fudhatee jira. Garuu ijoollee asitti dagachaa jirra. Kanaaf garuu immoo of keessa gad deebinee mana keenya illee qulqulleeffachuun, alaa mana keenya illee bareeffachuun, waa'ee biyyaa qofa lallabuu fi labsuu qofa osoo hin taane asittuu ijoolleen keenya akkam tahaa jirti. Higareen fuuldura ijoollee keenya akkamii jennee waan kanaaf san irratti xiyyeeffannee akkuma reefu isin himnetti afaan Oromootiinis sagantaan ni jira. Waa'ee biyyaallee Dr. Hussein Fallee irratti afeerree jira. Waa'ee biyyaatiin biyya kanallee wal qabatee wantoota barumsa isaan dabarsan inshallah jira. Akkasumatti namoota biraa akka Shaamee Faatee nama biraatis gartee warroota biyya kana keessatti muuxannoo qaban rakkoo adda addaa dabarsanii jiran Dr. Abdurrahim Doyyo, Sheekh Bashir Usman, Sheekh Abdusalaam, imaamota masgida sadeeni gurguddaanis ni jiran. Keessattuu hangafa imaama keenyaa Safiir jira. Kanaaf guyyaa kana nyaanni illee achitti ni gurgurama bitachuu dandeessan. Raayidii illee barbaadan transportation illee ni jira. Hin rakkatina san ayyuu bibbiisa inshallah. Kanaaf hadaraa hin hafina. Doolara 30 oliitu waan kanatti bahaa jira. Bakka san galma kana qabuun waan laafaadhaa miti. Tikeenni isin qarshii 20 bitan kun bakka sanuu ni cufa jennee yaadna. Masjida lamaan waan hafe ishee ofitti qabaasee masjida lamaan waan kana hawaasnummaan keenya guyyaa kana barumsaa argatu dhaamsi isaan haadha qabu rakkoo adda addaa tagartee waliin qabnu walitti dhufnee haa walitti baafannee qilleensumallee hafurmallee taatu walitti fudhannu inshallah. Ergaan guddaan hin hafina hadaraa ganama sa'a 10 irraa achitti nu argama isin jana inshallah. Deekarallee ni qabna by the way. Ulfaadho Ustaaz Nasir akka dhagahe irratti interview amma dura gootan irratti lawanta irraa dhagahe tokkoffaa dhimma dargaggoota keenyaati. Lammaffaan ammootu dhimma fuudhaa fi heerumaa yookiin ammootu jireenya Ameerikaa kana keessatti rakkinoonni adda addaa keessattuu nama baqataa yookiin biyya baqaa irraa dhufee biyya kana jiraatu hedduu isa akka mudataa jiru. Wal diiguun, wal fuudhuun akka mudataa jiru. Gara biraatiin ammootu dargaggeessi fuudharraa akka of duubatti harkifataatiin jiru. Waan garaagaraa kaasaatiin turtanii gara biraatiin ammas dinagdee keessatti of ijaaruudhaaf of jabeessuudhaaf hawaasni keessumattuu dhimma amantiitiin wal qabatee liqiidhaan wal qabatee wantoota garaagaraatiin wal qabatee rakkinoonni garaagaraa fi rakkoon hubannoo rakkoon beekumsa dhabuullee rakkoon riisoorsii eessa jira wanti ani itti fayyadamu eessa jira jechuu dhabuudhaan jireenyis qaalawaa akkuma deemuun uummanni keenya rakkoo keessatti kufuu waan danda'uuf uummata kana hawaasa kana ijabanuudhaa fi konferensiileen akkanaa kunneen barbaachisaa akka ta'e kaayyoo kaleessa ibsaa miidiyaa biraa ibsitan yookiin Oromiyaa 11 irra dubbatan dhaga'een jira qajeellotti hedduu namatti tola. Mee haajayyuun gama keessan dhufa hawaasni Oromoodhaa hedduun isaa yoo hin dhagahin carraa kanaan hundumti isaaniitu yeruma gabaabaa kana keessatti jechuudha. Amma duran dhagahin yoo jiraatu carraan kun akka uummata Oromoo jala hin dabarre wanti kun waa waggaatti yeroo al tokko deebi'uudha. Garuu ammootu waggaatti guyyaa takka dalagamu jijjiirama guddaa fiduullee yoo baatu ijanii banaa itti fufiinsaan ammoo torbaan haa ta'u ji'a ja'aan haa ta'u ji'a jahaanuu haa ta'u konferensiin akkanaa kun osoo gaggeeffamee
hawaasa kanaaf baay'ee bu'aa qabeessadha. Mee isin uummata Oromoo hanga ammaa waan kana dhagahiniif kan dhagahee jiruuf illee guyyaa boruu bifa kamiin guyyaa walgahii konferensiin kun guyyaa boruutiimi. Exactly, yes. Sa'aatii 24 gadhiisu jira jechuudha. Sa'aatiin dhumatee jira. Kanaaf har'i guyyaan Jum'aati. Halkan Jum'aa kana du'aayii godhataa bulee boru ganama sa'aatii 10 ganama AM irraa eegalee namni musliima ta'e kamuu qofaa osoo hin taane namni Oromoo ta'ee fi afaan kanneen sadeeniin barumsa asirraa barachuu barbaadu iddoo sanatti akka dhufu bifa kamiin yaamicha gootu. Hedduu ulfaadhu dhugama Sheikh Naasir fixee waamichi wanni hadhaatantama nu godhee guyyaa boruutitti final message waan jennu kan irraa gartee boodaa dhaamsa karaa miidiyaatiin dabru hadhaa karaa masjiidaatitti masjiida qabnu masjiidota gartanii Abubakar Siddiqittiin dabru jira Toohidittiin dabra Bilaalittiin dabra Toofiqittiin dabra ka hafe ka alatti hafe yoo jiraate gartanii miidiyaa kanaanis akka dhagahuudha. Sababaan isaa kun maaltu waan akkanatti nu jajjabeessee nu kaase ka jennu kuni dhuguma hawaasni keenya wal hawwees jira. Waggaa 5 guutuu amata 5 amata 4 walitti dhufaa hin jiru. Dhaamsa walirraa argataa hin jiru. Daawaa kaleessa olumaa gurguddaa biyya alaarraa yaamnu dhufanii dhageeffatanii cinaan daawaa kanas itti oolanii cinaan bashannananii olumoota qaqqaalii maashaa Allah nama gammachiisan haasofni isaanii keessa mammaaksa qaban ummata akkasii yaamaa turre waggoota dheeraa alhamdulillah waggaa 18 guutuu dalagamee sababa COVID-19 addaan nu ittise yeroo isa irraa qabee ummanni keenya nima booyaa jira. Dubartiin teenna daa'imman keenya manguddoon yoomuma yaa Rabbi gartanii walitti gannu baaftan yoomuma gartanii waan kana gartanii walitti dhufna ka jedhu hawaasnis gartanii dhugumaan impact guddaa as keessaa qaba. Hawaasni mataan isaa waan kanatti nama dhidhiibuudhaan ka'a waan kana nu godhaa jechuudhaan. So isa kana sababeeffannee mee gartanii giirii duraa jalqaba keenya gartanii maarshii ka jalqabnuun ilmaan keenya haa ta'u. Ilmaan gartanii lafaa dhufan kana hanuuf haa ta'u. Rakkinni guddaan achi keessa argamaa jira. Achi keessa argu jirra waa hedduu. Fuudhaa heerumarra rakkin achi argaa jirra. Ijoollee alatti abbootii irraa baatee ala haftee gartanii waan adda addaatiin amala adda addaa fudhatte argu jirra. Ammas ajjeecha adda addaa keessattuu naannoo Minneapolis kana guyyaarraa ilmaan du'aa jirtu. Ilmaan teenna, ilmaan Sumaalee, ilmaan Oromoo, ijoollee keenna. Maali wanni kun hakuma ta'e tokko gartanii waa irraa hambisuu dandeenya. Waa as qabuu dandeenya. Ijoollee gartanii hama jennee achi qabuu irra ofii as qabnee ijoollee keenna. Bobaa jala qabannee waa gorsuu dandeenya laata. Kana fudhattee ijoolleen kun wal gorsitee waa irraa wal ittisuu ni dandeessi laata ka jirudha. As keessatti dhaamsi guddaan hawwatii fi abbootiin illee as keessaa qaban. Kanaaf abbootii teenya hawwata teenya keessattuu warri kaleessa madrasaa manaa taatee ilmaan tee guddifatte ta'e ilmaan keessa harkaa madooftee ilmaan kan keetii boo'aa jirtu guyyaa boruu qofa sagantichi kun ka deemu. Guyyaa boruu kanaaf ganama sagantaan ka jalqabu sa'aatii 10tti ammoo ka uummanni achi argamuu qabu sa'a 9 manichi sun argamee guutamee kursii kee qabattee seentee tikeetta kee murattee warri tikeetta muratte alhamdulillah in seentan. Sa'aatii 9tti manni sun guutee 10 shaarbii irratti olumaan sagantaa isaanii jalqabu. Sa'aatiin dhufan sa'aatii 10 manaa bahuu osoo hin taane sa'aatiin itti dhufamee taa'amu sa'a 9tti manichi sa'a 8tti banama. Sa'a 8tti banamee 9tti sagantaan setaappi ta'ama 10tti proogiraamni jalqabamaa jechuudha. Kabajaa guddaadhaan guyyaan boruu guyyaa gartanii seena qabaa guyyaa mee ijoollee keenyaaf hagam yaanne jechuun wal agarru abbootii faawwatiin keessattuu ilmaan kee qabadhu ijoollee kee qabadhu koot gama gartanii tiraanspoorteeshina gahaa qabna baasa qabna sa'a 9 asi jalqabama haga sa'aatii 11 deema tiraanspoorteeshinii sa'a 11 booda hin dhaabataa achirraan galgala namuu fuudhee bakka konkolaataatti dhaabanitti fidee yookaan masjidtoofiqaa ta'uu sagantaan isiniif himama akkaataa itti dachaatanii konkolaataa keessaniif deebitanii jechuudha. Kun ilmaan keessan ijoollee daa'imman waggaa gartanii 7 gadi deekkari qabna. Guyyaa guutuu nama eegutu jira, nama isin eegsistutu jira.
snaaka xixiqqaa waliin qabadhaa koottaa yoo snaaka hin jiraanne achitti provide waan goonu jira ijoollee keessaniif. Sunis waan gaarii ilmaaniif jechuudha. Ijoollee waggaa 7 olii guutuun saganticha kennamaaf proogiraam isaanii jala deeman iskeejalatu jira. Afaan Ingilizaatiin akka gaarii waa'ee isaanii waan isaan keessa jiran waan buru ta'uu deeman maal akka isaan barbaachisu dhaamsa guddaa ijoolleenis gartanii abbootii qabantu jira. Kunis sagantaa babbareedaa isaa yoo rabbi jedhee guyyaa boruu kanatti wabbaha. Sa'aatii gartanii sa'aatii 24 asitti gartanii wanni kun jalqabamuu deemu yoo rabbi jedhee guyyaa boruu qofa. Guyyaa biroo hin qabnu. Guyyaa boruu kana namni irraa kanan wajjin hin fudhatin. Guyyaa boruu kana gartanii namni ilmaan ta'e qabattee hin dhufin waan ilmaan ta'e illee haalatti hin qabdu. Ameerikaan ilmaan balleessaa hin jirtu. Abbootiif haadha irra jira. Responsibilitiin guddaan anaa fi haadha irra jira. Ilmaan kan ta'e qabadhu bakka ilmi gartanii nagahaa, bakka dubbii nagahaa, bakka khayriin irraa haasaamtutti ilmaan ta'e fidii atis koottu. Daawaa guddaatu deemu jira. Walumaa gartanii 17 ol ta'antu sagantaa kana irratti qooda fudhachuu deema. Hammaan afaan Oromoo qofa. Afaan Sumaalee adda, afaan Ingilizii adda, afaan Oromoos adda. Sagantaaleen akkanatti deema. Nyaannis achuma jira. Nyaatallee achuma bitannaa. Achuma prograam godhama. Koottaa waliin sheerii haa godhannu. Mee waan walirraa turree wal hawwine san mee jalqaba keenya haa ta'u. Prograama kanatti haa dachaanu. Jaalala kaleessaatitti haa dachaanu. Wal kabajaa fi wal dhageessii kaleessaatitti rabbi nu haa deebisu haa dachaanu. Namoonni COVID-19 irraa haftee addaan hafnee hamma rabbi waliin nu deebisee wal dhaga'aa jiru. Guyyaa boruu yoo dhugumaan yaachisee jiraate jireenyi jiraataa jiru. Jireenyummaan maatii keetiitu atuu jiraataa jirtu yoo dhugumaan siyaachisee jiraate koottu sheerii waliin haa goonu isiniin jedha. Ulfaadhaa ulfinnis wajji haattu guyyaa boruu waliin haa oollu. Waliin guyyaa boruu sagantaa kana haa fudhannu. Sadaqaa kana haa fudhannu. Boru konferensii keessatti boru fundraisingii hin jiru. Namoonni fundraisingii jettanis yoo jiraatan fundraisingii wanni godhamu tokkoon isaa hin jiru. Wanni achitti ati baasi jedhaniis gaafatan hin jiru. Wanni godhamu guyyaa boruu ijoolleen shabaabaa gamaa gamana walitti dhufee ofii isaatii kontirbiitii walitti godhee ofii isaatii fiigee tikeeta gurguree $30,000 ol waan ta'u galma san kireessee fiigutti jira. Waa takka wanni baafnu hin jiru. Yaada walirraa fudhanna. Koottaa yaada waliin haa fudhannu isiniin jedhaa. Ulfaadhaa galatoomaa hawaasa keenya kan magaalaa Lakkuu keessa jiraatan, Minisootaa keessa jiraataniif ollaa isaaniillee jiraatan waliin qooda akka fudhannu. Namni dhufuu hin dandeenye du'aayii nu godhaa. Nufinaa dhaabadhaa. Ofi fagoo jettanis yoo dhufuu hin dandeenye sagantaan kun akka itti fufu feena. Sagantaan kun akka irra deddeebi'u feena warri jedhee galatoomaa isiniin jechuu fedhaa. Ulfaadhaa dhaamsi biyyaa kan waamichi barbaadu guddaan hawaasa keenya kallattiin isa kana galatoomii yeroo geesse. Ulfaadhaa hedduu galatoomaa. Ustaaz Naasir mee ergaan dhumaa isin qabdan yoo jiraate hawaasa kana guyyaa boruu akkamitti akka dhufuu qaban qabxileen hafan jettanillee wanti kaastan. خلاص أنا ما جبا ونما يامين سما كينيا ردي بإيش نياما واميتشا هواسا بيا كينيا كم نسوتا خيسا في نانوا إسي جراتن هندا كورين هواسا مزيد توفيق في مزيد أبو بكر ولينتهوران مقالا مينيابوليس كيست كورا إساني ولون مرسا توكوفا في مقالا مينيابوليس كيست قال ما قلتا كونفنشن سنترت نوفمبر دي تمي جهتي قويا سبتي كان سنبتتي برا كان 2022 gaggeessuudhaaf qophii isaanii xumuree jira. Kanaaf sagantaa kana irratti ulamaa'onni biyyoota adda addaa kan affeeraman yoo ta'u, hawaasni keenya kan Minisootaa fi naannawa san jiraatan sagantaa muhaadaraa kana irratti argamuun qooda akka fudhatan affeeramtanii jirtu. Ulamaa'ota fi keessummoota sagantaa kana irratti ni hirmaatan jechuudhaan mirkanaa'e keessa Sheikh Abdul Hafiz biyya Kanaadaa irraa Imaam Masjiida Bilal kan Kalgaariidha jechuudha. Akkasuma Sheikh Saiful Islam biyya Ameerikaa kutaa Seattle Washington irraa akkasuma imaama guddaa hangafa kan tahan imaama sheekan sheekota Sheikh Safir akkasumatti imaama Masjiidota kan tahan Sheikh Bashir akkasumatti imaama Masjiidota kan tahan Sheikh Abdurrahim Doyyoodha akkasumatti Sheikh Kamal akkasumatti imaama Masjid Bilal kan tahan Sheikh Abdul Salam akkasumatti itti aanaasaa Sheikh Abdul Aziz akkasuma Ustaad Ali Aman, Ustaad Absamad, Ustaad Isa, Ustaad Yahya, Ustaad Absabur
Ustaad Abdulaziz akkasuma Ustaad Muniir Sheekh Muniir jechuudha. Imaamota hunda kanaatu hirmaatuuf ta'a. Akkasumatti egaa sheekooyin afanilleen kan Ingiliffaadhaan dubbatan Sheekh Amaan Ashukri, Sheekh Abdurrashiid, Sheekh Iliyaas akkasumatti Imaam Moolid kan birootis hedduu waan qabnuuf guyyaa kana keessatti dhuftanii qooda keessan bahuudhaan shoora keessan taphadhaa, lubbuu keessaniifis kottaa, ilmaan ofiitis fidaa, wal malee waan biraan qabnu waliif irree taanee rakkoo nu qunnamtu hundaaf ibsaa ejjennoo dhaabbataatiin waliin waan kana hunda injifannee rakkoo akka keessa dabarru abdiin qaba. Wal argaan keenya guyyaa boru sa'aan 20 qofti nu hafte sa'aataan irraa sa'a 20 qofaan nu hafe bi'idhnillahi tabaaraka wa ta'ala. Turtii gaarii. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Warri OMN Dajan irraa jalqabee haga obboleettii teenya tan kaameraa uuman taate akkasumatti obboleessa keenya yeroo geesseen Abdurazaaq ulfaadhu galatoome nageenyaa jiraadha. Hedduu ulfaadha. Eegaan ka uummanni magaalaa Lakkuu keessatti argamtan hundumti keessanuu guyyaan boruu guyyaa akkaan murteessaa fi guyyaa jalqabaati. Garuu ammoo Oromoon kanaa ol yookiin ammoo namni biyya namaa irraa baqatee biyya Ameerikaa keessa jiru kuni wantoota hedduu kan nuti quban qabne ijoolleen bakka oolanitti bakka bulanitti karaa bahanii galan hundatti waan isaan keessa dabran rakkinoota uummata keenya mudachuudhaaf deemuu fi rakkinoota kana osoo isni fagaatee karaa fagaa hin deemin kora guyyaa boruu gaggeeffamu kanarraa waa hedduu ija banattanii galtan abdii jedhuun qabna. Gara biraatiin wanti kun ilaala. Oromoon yeroo baay'ee rakkoo isaanii dhoffannaa waa hundumaa dhossinee bira dabarraa osoma dhossin ammootu mataa irraa nu dhangala'a. Guyyaan boruu ammootu rakkoo dhossinee akka nuti bira hin dabre guyyaa waa ija itti banattan guyyaa gaafii barbaachisutti gaafatanii fi yoo rakkoon isin mudate ammootu riisorsiilee jiran yookiin ammootu eessa dhaqee fala argadhaa yoo maal godhe maaltu malaa kan jedhu ija irraa banattan abdii jedhuun qaba. Kanaaf uummanni Oromoo magaalaa Lakkuu keessa jirtan kan hojii boru qabdan bilbila akka isaan hojjetan taanaan bilbilaa fi konfiraansii kanarraa hin hafina. Wanti isin kafaltan doolaara 20 seensaa qofaadha. Geejjibni iddoo masgiidota sadeen irraayyuu ganamarraa kan isin fuudhu qophaa'ee jira. Kan biraa ammootu naannoo masgiidtoofi qofarraa. Masgiidtoofi qofa? Okay, so konkolaataa keessan ooftanii masgiid Toofiq dhattanii masgiid Toofiq irraa hanga ganama sa'a 9 cinarraa sa'a 9 cinarraa geejjibni jira jechuudha. Kanaaf waa hedduu salphaadha. Inni biraa ammootu rakkoon amma iddoo convention center jedhamu san Oromoon ni beektanii qophiin Haacaaluu iddoo sana gaggeeffameera. Qophiileen gurguddaan Oromoon bakka sana gaggeeffataa waan tureef naannoo sanillee rakkoon paarkiidhaa hin jiru. Akka salphatti paarkingii waan argattaniif guyyaa boruu irraa hin hafinaan yaamicha obboleeyyummaa yogguu isin dabarsinu hubadhaa. Yoo xiqqaatee jedhe rakkoon dargaggeessa keenya mudataa jiru, rakkoon shamarran keenya mudataa jiru, bakka shamarran jiran, bakka dargaggeessi jiru ulaatamuyyuu dhahee seenee jira jechuudha. Dhahee seenuu baafisa mootu karaa nuti hin beekne waan deemuuf waan kanarratti dafnee yoo dammaqne falatti goone waan abbootiin amantii jalqaban kana mootu hayyoonni saayinsii fi doktoroonnis fuudhanii sadarkaa biraatti akka ceessan abdiin qaba. Oromoonni guyyaa boruu hin hafina. Guyyaan boruu guyyaa murteessaadha. Sa'aatii 20 gaditti nu hafe sagantaa qabdan hunda kansil godhaati fuulli keenya boru gara convention centerii Minnesota Minneapolis argamu haa ta'u jedha. Dhumarratti hanga ammaa warroonni nu hordoftanii nu wajjin turtan guyyaan kibxata as deemu kun Thanksgiving-dhaan wal qabatee Giving Tuesday jedhamuudhaan beekama. Oromiyaan miidiyaa neetworkiin miidiyaa sagalee yookiin ammootu narvii qabsoo uummata Oromooti. Meeshaan narvii qabsoo uummata Oromoo tokko yoo inni uf duubatti hafe yoo inni rakkoo keessa seene karri deemamu hin jiru Oromoon dukkana keessa ta'a jechuudha. Akkuma beekamu diinni yookiin ammootu warri aangoo abbaa irreetiin qabamaniitiin ta'an Oromiyaa miidiyaa neetwork yookiin OMN'n biyya ala yeroo jirullee sodaatamaa ture. Biyya keessatti illee galee biyya keessaa baqatee akka bahee fi erga inni baqatee biyyaa bahee illee diyaaspooraan Oromiyaa miidiyaa neetworkii deebistanii gadi dhaabdanii hangarnaa sagalee uummata keenyaa akka ta'u gootanii jirtu. Guyyaan kibxata as deemu kun ammoo guyyaa akkaan murteessaa fi yoo isin shilingii kennitan shilingiin sun feesbuukidhaan qarshii kan itti taatu yookiin doolaara kan itti taatu 50 yoo kennitan kan 100 taatu 10 yoo kennitan kan 20 itti kennitu 500 yoo kennitan kan 1000 itti ta'u waan ta'eef guyyaa kibxata as deemu kana guyyaa 29 jechuudha. November 29 ganama subii irraa eegaltanii waan dandeettaniin galgalaa miti. Ganama subii akka hirribaa kaatanii akka tuujjeen seeneen deeggarsa keessanii OMN'n biraa akka dhaabbattan
karuma kanaan isin gaafanna yaamicha kana dhageettanii hojjettan tusjee guyyaa maalii akka ta'e hundi keessanuu hin dagatina amma durallee gargaaraa turtanii kaleessallee gargaartanii borullee ni gargaartanii kanaaf adaraa isiniin jenna eegaan hangammaa warroonni kallattii garaagaraatiin hordofaatiin yookiin OMN wajjin turtan turtii gaarii sagantaalee OMN biraa hojii jecha hangammaa ani keessi wajjin ture yeroon geesseedhaa fi keessummoonni kiyya Ustaaz Naasirii fi Haaji Ayyub akkasumas ammoo ogeessi teeknishaanaa OMN hedduu keessanuu galatoomaa isiniin jedha guyyaa gaarii halkan gaarii.